Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Har'a magaalaa Daawititti qorichi innis Kiristoos isiniif dhalateera. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, Gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Eebbi giiftii keenya qulqulleettii dubaroo maaramii ergumsi ergamootaa arjummaan Gooftaa keenya uumaa keenya Iyesuus Kiristoos hunda keenya duukaa haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 gubbaa irratti dubbii jiru ka'umsa godhachuudhaan har'a magaalaa Daawit fayyisa kan ta'e qorichi Kiristoos isiniitiif dhalateeraa jedha. Jechi kun kan dubbatame yeroo sana naannaa Beeteleem kan turan daa'immanoota dabalatee warra bakka sana turaniitiif jecha yookiin immoo sagalee misiraachoo dubbatamedha jechaadha. Waggaa waggaatiin muddee guyyaa 29 yookiin muddee guyyaa 28 bara qulqullicha Yohaannis, bara wangeelota sadan Maatewos, Maarqos, Luqaas immoo muddee guyyaa 29 kan kabajamu ayyaanni dhalachuu Gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos akkamitti kabajama, maaliif kabajama kan jedhu bal'inaatiin bal'isnee waliitiin hin baranna. Egaa Waaqayyoon addunyaa akkasumas addunyaa keessa kan jirtu hunda uumuusaa seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti hundi keenya ni beekna. Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uumee jedha. Uumamoota hundumaas immoo kabajaatiif uumeera. Ilma namaa ergamoota jaalala isaatiin kabaja isaa akka dhaalaniif isaan kun uumamanii jedha. Ilma namaa uumama Addaam yookiin immoo kan isa barbaachisu qopheessee beekumsaa fi aangoo kennee kennaa waaqummaa isaatiin muudee ajaja itti kennee kabajaan akka jiraatuuf isaaf eeyyameera jedha. Aangoo kennee fi kabaja kennee fi muudee akka inni jiraatu Waaqayyo isaaf eeyyame. Daabiloos akka inni ilmi namaa namummaa isaa dhiisee waaqa ta'uuf akka inni hawwu inni kan dhorke cabsee Daabiloos akka itti gammaduutiin laphee ilmaan namaa keessa galchee akka inni salphatu kabija isaa dhabee akka inni aangoo sana gadi buufamu hawwii isaatiin fedha hawwii isaatiin akka inni kufu kabaja isaa akka inni dhabu waaqa isaarraa akka inni adda ba'u Daabiloos taasiseera. Addaam Waaqayyo irraa adda ba'uu isaatiin Waaqayyootiin walitti bu'uu isaatiin kabaja isaa dhabuu isaatiin gaabbii galuun isaa dhiifama cubbuudhaaf yoo isaa ta'u iyyuu aarsaa dhiyeessuun Waaqayyoon waaqa isaa kadhatee aarsaa sana fudhatee inni fi sanyiin isaa akka fayyaniif akka dhufu jecha waadaa ilma namaatiif Waaqayyoo gale kanaatiin waggaa 5,500tti dhaladheen si fayyisa waadaa jedhe sana raawwachuudhaaf gara biyya lafaa dhufee foon ilma namaa uffachuun dirqama ta'e. Kunis inni akka raawwatu biyya lafaa irratti jiraachuuf deddeebi'uudhaan kan isaan uume Waaqayyoon dagatanii gannati akka ba'an, akka kufan, akka isaan dogongoran seexana taasise sana waggaa 5,500 booda guyyaa 5 walakkaa jedha karaa biraa hanga raawwatamutti kan si fayyisu jecha koo siifan ergaa
jedhee Waaqayyoon Addaamitti himuusaa, Addaam guyyaa 5 walakkaa kan jedhu kana jecha Waaqayyo yeroo dhaga'utti wantoota gurguddoo isaan kana hiikkaatiin hubachiisaatiin hubachuu hin dandeenye. Kanaaf Waaqayyoon guyyaa 5 walakkaa jechuun 5500 5 ቀን ተኩል ማለት 5000 ለ5500 ዘመናት ta'uu isaa fakkeenya isaatti kan uumame arjummaa Addaamiitiif hiikameef yeroo sana innii fi sanyiin isaa akka fayyaniif Waaqayyo foon ilma namaa dhufee uffachuu akka inni qabu abdii kenneefii jedha. Abdii laateefii jedha. Addaamis abdii kana ijoollee isaatti barsiisaa, ijoollee isaatiif abdii kennaa, bara itti xumuramu kan ammoo beekuuf aduu fi addees urjileen baricha keessatti lakkaa'uudhaan dhalootatti mucaa kee irraa dhaladheetan si fayyisa kan jedhe Waaqayyo fayyisaa dhalachuu isaa raajii isaatiin akkan dubbatu ni eega ture. Isaan keessaati maal ilaallaa inni jalqabaa subaa'ee Heenook yookiin immoo soomaaf sagada Heenook. Maalidha subaa'ee Heenook kan jennu jennee gaafa ilaallu Heenook subaa'ee lakkaa'uudhaan lakkaa kan ture dhaloota abboolii tiin gaafa ta'u waggaa 700 tokko jedhee lakkaa. Subaa'ee 8ffaatti Yesus Kiristoos akka inni dhalatu raajii dubbateeraa jedhe. Haalli lakkoofsa subaa'ee kanaas Addaam irraa eegalee raajiin isaa akkana jedha. Isheen 8ffaa sanbata qajeelummaa fi badii kan itti beekamu subaa'eedha. Seefiinis isheedhaaf ni kennama. Mootichi guddaa kan galateeffatu mannis ishee irratti ni hojjetama. Galanni isaas bara baraanidha. Raajii Heenook macaafa Heenook boqonnaa 35 1-2 jechuudhaan yeroo inni dubbatu raajii dubbatu warreenii kan akkana jedhanii deebisu waa'ee subaa'ee Heenook kan ishee fi seefiin ni kennama jechuun isaa qajeelummaa fi hammeenyi kan itti beekamu wangeela yeroo sana addunyaa irratti ni lallabama jechuudha. Manni mooticha guddaan ni hojjetama jechuun isaa mootiin moototaa Yesus Kiristoos akka itti galateeffamu manni kiristaanaa ni hojjetamti jechuu isaatii jedha. Galannii fi jireenya bara baraa jechuun isaa immoo namaaf ergamoonni tokkummaan ta'anii ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf lafarratti, galanni waaqayyoodhaaf samiirratti, dachee irratti immoo ilmaan namaatiif jechuudhaan yeroo hundumaa ni galateeffatu jechuusaa isheen 8ffaa sanbata kiristaanaa kan kennamte guyyaa dhaloota Kiristoos ta'uusaa dubbateeraa jedha. Inni itti aanu subaa'ee Daani'eel kan jedhamu waa'ee gooftaa keenya nama ta'uu qulqullichi Daani'eel immoo murteessee subaa'ee lakkaa'ee kan dubbate Daani'eelidha. Daani'eel subaa'een isaa kan hin lakkaa'amu waggaadhaani. Daani'eel waggaa 70 erga xumurameen booda isinan daawwadha jedhee Ermiyaas kan dubbate raajii yaadachuudhaan kadhachuudhaan ergamaa qulqulluu Gabri'eel fakkeenya namaatiin mul'ate akkana jedheera. Waaqayyoon kadhannaa kee dhaga'eera. Hanga sitti himuudhaaf dhufeera.
ammas waan kana qoradhu, mul'atichas hubadhu. Cubbuun kan itti dhiifamu qulqulluu gooftaa kabaja waaqummaa isaa qarshii godhatee kan jiru 70 yeroo qaqqabu yeroo raawwatamutti jechuudhaan lammiiwwan kee lakkaa'i jechuudhaan Daani'eel 9:22-5 fi Ermiyaas 29:10 irratti qulqullichi Daani'eel yaada kana dubbateera jechaadha. Torbaatama yeroo torba baay'isuu 490. Yeroon kun kan inni kennu hanga Kiristoos dhufutti kan jirudha. Hiikkaan isaa raajii Hisqeel boqonnaa 4 irratti immoo maal jedha? Ilaaluun hin danda'ama. Itti aanee subaa'ee Ermiyaas kan jedhamu. Ermiyaas Baabiloon irraa erga deebi'eetiin booda mana qulqullummaa diigame keessatti taa'ee yeroo kadhatu mul'ata argee guyyaa sadaffaa akkana kan jedhu raajii dubbata. Uumaan keenya jecha tokkoon galateeffadhaa. Amala Abbaa Ilma Iyyasuus Kiristoosiin galateeffadhaa. Kanaan booda nama kan ta'u foon uffatee gara addunyaa kanaa yeroo dhufu yeroo nafe waggaa 333 guyyaa subaa'ee kanaa fi inni gara addunyaa kanaa ni dhufa. Duuka bu'oota 12 ni filama jedhee haftee Ermiyaas yookiin immoo tarafa Ermiyaas 11:37 irratti 38:42 irratti Ermiyaas subaa'een isaa kan inni eegalu immoo raajii kana kan dubbate mul'ata kan itti arge barri sun kan uumame 554dha. Kanaatiif egaa raajiin isaa erga dubbate hanga dhaloota Kiristoositti yeroo hin jiru waggaa 446dha jedha. Egaa kun yeroo laallu xiqqoo nu rakkisuu danda'a. Kunis subaa'een Ermiyaas tokko 490 qaba. Subaa'een waliigalaa 490 baay'isuu 333 walqixa 16,163 fi guyyaa 163,170 yoo ta'u gara waggaatti yeroo jijjiiramu waggaa 1,165,170 hiruu 365 walqixa 446 ta'a. Ermiyaas subaa'een isaa kan inni lakkaa'amuu eegalame bara 54 dhaloota Kiristoosiin dura. Raajiin kan dubbate immoo hanga dhaloota Kiristoositti waggaa 446. Erga inni dubbate immoo raajiin lakkaa'ame sun subaa'een isaa bu'uuruma kanaatiin waggaa 5,500 yeroo raawwatamu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dhalachuun isaa kanaatiin beekamaa jedha. Dhalachuun isaa kanaatiin beekama.